السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بولين إسلاما فيديو قبابا خانا شرنا قرأ زمان أما جرو خانا خيستي بكا ديمتو هندا فكاتشو قبدا نما أركتو هندا قمتشيسو قبدا بكو ما نمني ديمي ديمو قبدا لغان دبتي نمتوكو وجينو ولين تاتو خن حرامي خن أكسي ربين أكنجي نبين أكنجي إن جأتي عليه الصلاة والسلام nama tokko wajjiin waliin taatu keessattuu warra siyaasaatii wajjiin waliif hin galtu. Hadiisaas akka isaan fedhanitti fassaruu qabda. Aayata rabbiitiis ta isaan fedhan keessaa haasoytee ta isaan hin feene dhiisuu qabda. Gaafa waan isaan fedhan haasoytee ati caalimaa, ati sheekaa, ati hayyuudhaa, ati beekaa. Gaafa immoo fedhinnaa isaanii dubbachuu dhiistee ta rabbii dubbatte ati diigaa, ati wallaalaa, ati humaan beektuu, ati hin qaraanii, ati waa takka keessa hin jirtu. Yaa obboleessa kiyya dhageessiif hin hima. Irdaa'u nnaasi gaayatun laa tudrak. Ilma namaatiin gammachiisaan kaayyoo hin dhaqqabamne. Osoo ilmi namaa afaan namaa jalaa kan nagaha bahu taate, rabbii ilma namaa uumeetu afaan namaa jalaa nagaha baha. Rabbiin ilma namaa harka isaatiin uumee isa nyaachisee isa obaasee isa razaqee haala jiruu fi jireenya isaaf mijjeese ilmi namaa rabbiin ilma qabaa je'eti rabbitti sharraksiisaa jira. Inna fi dhaalika la dhikra liman kaana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahiid. Assalaamu alaykum.